argitanii jirtanii waan kana keessattuu warri nyaata hojjetan jechuudha. Baay'isaatii distii kuukarii kanneen sirriitti eeggadhaan isiniin jedha. Sirriitti irraa of eegan isiniin jedha. Obboleeyyan kiyya rabbiin isin haa eegu. Hunduma kenna rabbiin nu haa eegu. Baay'ee ulfaata jechuudha. Distiin kun namoota hedduu galaafate jechuudha. Akkuma isin argitan distiin kun namoota hedduu galaafate. Ijoolleen keenya keessattuu warri waan kanarraa hin beekne jechuudha. Yoo isaan ibidda biratti irra keetti bira deemte madaamiin keessan kan nyaata hojjettu yoo ta'e bakka isin hiqaa dhaabattan dhiixaniif hiqaa bakka itti dhiixanii fi bakki forooniin isaan itti fayyadaman wal bira ta'a. Yeroo sanitti biraa fagaadhaan isiniin jedha obboleeyyan kiyya bakka san gallakkisaa haga isiin isarraa buqqisteetiniin inni hafuura baafatutti safara sanii fagaadhaan isiniin jedha obboleeyyan kiyya akkasumallee warri ittiin hojjettan jechuudha. Osoo hafuura hin baafachiisin distii kana kurree isaa hin tuttuqinaan isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Warri hin beekne kaa amma distiin xiqqoon kun jechuudha yeroo tokko garuu ala kaayeetiin ture micattiin dhayxeetiin hiriyyaan tiyya dhayxeet tuyxee adaasiin odoo inni hafuura hin baafatin kurreen kun asii ol bararee wanti isa keessa jiru tokko osoo nafin akka qawwee kanatti tokka'een isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Namni hundi manaa gadi yaa'ee maaltu uumame jedhanii jechuudha. Yeroo tokko akka badaa tokko waan qallii isinitti fakkaatin obboleeyyan kiyya baay'ee ulfaata jechuudha. Osoo kun hafuura bakka baafachiistu kana osoo hin tuqin kurri isaa hin tuqina. Isii tan argitanii ta'amma irraa buqqisitan isii irraa ol buqqiftanii biraa deemuu qabdanii. Haga daqiiqaa 15tiif hafuura haa baafatu. Achi booda kurree isaa buqqiftan jechuudha. Malee akkuma isii kan irraa buqqiftaniin daftanii yeroo san kurree isaa akka irraa buqqifneen isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Namoota hedduu miidhe jechuudha. Distiin kun namoota hedduu miidhe. Intala arabaa takkallee akkanuma irratti fanadda'e jechuudha. Baay'ee ulfaata jechuudha. Distiin kun maaliif sa'aatii dheeraadhaaf haga nyaata bilcheessutti ukkaamamee ta'a. Distiin kun hin buqqa'u. Akka distii kaanii hafuura hin baafatu. Kurreen isaa kun baay'ee ulfaataadha. Akkuma argitan bakkatti kunoo isin argitan tana qofaan hafuura baafata jechuudha. Bakka qal'oo tanaan qofaan hafuura baafata. Tunillee zarima isaati jechuudha xiqqoon tuni. Kanaaf obboleeyyan kiyya distii kana lamaan sirriitti eeggachuu qabdaniin isiniin jedha. Haga inni hafuura baafatutti dursitaniiti ibidda jalaa dhaamsitu. Dursitanii ibidda jalaa dhaamsitanii erga ibidda jalaa dhaamsitanii booda akka irra keettaniin nyaanni kun nyaata turu yoo ta'e haga sa'aatii tursiisuu barbaadanii tursiiftanii ibidda jalaa dhaamsitanii erga ibidda jalaa dhaamsitanii booda maal gootan isii mataa gubbaa san argitanii itti gadi godhamte san sammaa'aa jedhaniin isaan isii mataa gubbaa san irraa buqqiftanii biraa deemtan. Daqiiqaa 15f haga hafuura inni baafatu jechuudha. Sagalee akkan itti dhageessisu hin beeytanii warri distii kanatti fayyadamtan sagaleen isaatu mana muduu dhageessisa yeroo hafuura baafatu san jechuudha. Isii tana erga irraa buqqistanii booda haga inni hafuura baafatee hafuurri keessaa dhumeetiniin dhaabbatutti buqqisuu hin qabdan. Isin egalee akkuma isii irraa buqqiftanii dhayxanii distii buqqisuu hin qabdan. Ijoolleen keenya baay'een akkuma distii kaanii isiniif fakkaatee irraa bubuqqisaa waliin dhayaa hin sosochoosaan hin jiru distii kana bira. Takka erga meeshaa itti nayxee waan itti hojjettu san haga inni bilcheessee ibidda jalaa dhaamsitee ishee kana irraa buqqistee hafuura baafachiistutti distii kana tuquu hin qabdu harka keetiin. Distii kana tuyxe jechuun gaafa san odoo kana irraa buqqisin odoo ibidda jalaan dhaamsin osoo hafuura hin baafachiisin sii dhumate jechuudha. Ofii isaatii ofirraa ol darba kurree isaa wanni keessa jiru hundi sirratti jiga jechuudha. Sirratti ol faca'a. Kanaaf obboleeyyan kiyya sirriitti of eeggadhaan isiniin jedha rabbiin isin haa eegu. Meeshaa baay'eetu jira. Meeshaan haalata isaan beekni kan fanadda'u maashinoonni adda addaa deebi'aate ammas kan dinnichaa itti xaabbasan kan lukkuu itti xaabbasan kanneen ni beeytanii baay'isaatii eeggadhaan isiniin jedha obboleeyyan kiyya akka tasaa fanadda'a jechuudha. Maaliif ukkaamame inni gaafa isin tuyxanii xiqqishuu qilleensi seen inni ufumaan ol fanadda'a jechuudha. Isin qilleensa alaatti seensiftan taanaan. Kanaaf hanga tamataa itti gadi godhamtu san irraa baastanitti hin tuqinaan isiniin jedha. Akkasii obboleeyyan kiyyaa warri hin beekne distiin kun distii kaawwaniin addaa bubuqqa'ee sochoofamuun isa keessa jiru waliin hin dhaamu haga bilchaatee inni geessee ibiddi jalaa dhaamee isii matarra jirtu san buqqiftanii hafuura ofumaan ol baafatee haga inni geessutti tuquu hin qabdan isiniin jedha obboleeyyan kiyya.
achi booda buqqiftaniin isiniin jedha. Akkasii of eeggadhaan isiniin jedha obboleeyyan kiyya dhugaa ijoollee hedduurraa miidhaa ga'ee warri argitan argitanii jirtanii rabbiin isin haa eegu of eeggadhaan isiniin jedha.